Oolmayaa bultiin badhaadhaa daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kibxata ammajjii 19 bara 2021 fi odeeffannoo gaggabaaboo qabannee isin biraan gahuu deemnaa sunittuu aansinee sagantaa takka xiinxalaa nagayaatti Oromaaraa waan jedhu irraa dubbachuu deemna. Oromaaraa jechuun walgahii hariiroo warra dhaaba siyaasaa Amaaraatii fi Oromoo biyya bulchuu fi karoorfame tokko jechuudha. Sagantaan sunini magaalaa guddittii naannoo Amaaraa Bahar Daarittu qophaa'uuf ture fashalaahee jira. Inumaayyuu sagantaa sana irratti boombiin dhoohee warra Opiidiyoo kan warra Soddaa walgahii fi dhaqee akka Asaaminoo Tsiggee kanaan dura hooggantoota naannoo Amaaraa Ezeswaase Migbaaruu Kabbadee Dr. Ambaachoo Mokkonnin fiixee sana fixuu fi karooratti ture jedhamee jira. Walgahii Oromaaraa ka Bahar Daar irrattu maaltu tahe Opiidiyoon kanirra maal barachuu qabdi? Opiidiyoon Jawaar Mohammadii faa Baqqalaa Garbaa faa gadhiisa jechuun barbaanna. Warri gammachiisu Jawaar hidhan, Baqqalaa hidhan, Shamsaddiin hidhan, Dajanee Xaafaa hidhanii abaa'uu fi kafaawoo dadhabsanii akkasumas OMN cufanii naannoo Tigraay irrattu Abiyyi waraana banee fi Benishaangul irralleetti duula. Amaarii waan gammadu hin fakkaatu. Maali jennaan warri walumaa galattu aangoo mootummaa Itoophiyaa yoo dhuunfatee malee sirna durii ofii isaaniitiif deeffatu malee Abiyyi isinii deebisallee yoo jedhu gammachuu waan qabanii hin fakkaatu. Odeeffannoo Oromaaraa isin biraan gahuu deemna. Suniin duratti odeeffannoo addunyaatii fi naannoo gaafa Afrikaa gaggabaabsinee isin biraan gahuu deemna. Achittuu aansinee ammoo sagantaa xiinxalaa ka jenne walgahiin Oromaaraa maaliif fashalaa'e? Maaltu ture? Kun dhaamsa akkamii Opiidiyoo fi dabarsaa ka jedhu irrattu xiyyeeffannee odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo nu wajjin tura isiniin jechuu barbaanna. Odeeffannoon jalqabaa ka isin biraan gahuu deemnu waraana naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa jiru irratti Komishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa gabaasa baasee jira. Komishiniin kun naannoo Tigraay keessatti bakkoota warri Amaaraa qabanne jedhu lafa akka Daanshaa Humaraa faattu argame gabaasa kan qindeesse. Haa ta'uuti malee naannoo Tigraay bakka biraa dhaquu akka hin dandeenye ka dubbate. Gabaasa isaa kan keessatti yeroo haalii mijatee gabaasa guutuu waraana naannoo Tigraay miidhaa isaatii fi akkasumas haala qabiyyee mirgoota ilmaan namaa ka Tigraay akka barreessu dubbate jira. Garuu gabaasa ammaan tana iji isaatiin arge ka irri guddinni ammoo qaama sadaffaa irraa qorachuudhaan mirkaneeffate naannoo Tigraay keessatti mirgi ilmaan namaa baay'ee sarbamee jira. Haleellaan gosa yookaan ammoo sabummaa irratti hundooftelleen lafa akka Daanshaa Maayikaadiraa keessattuu dhaqqabee jira jechuudhaan dubbate jira. Kun jechuun gabaasa naannoo Amaaraa qindeessaa jirtuun wal fakkaataa. Suniin alattuu qabeenyi namaa lubbuu namaa irrattu miidhaaleen gurguddaan akka dhaqqabe gabaasii Komishinii mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa kun inni ka addeesse. Komishiniin kun siyaasaa warra naannoo Amaaraatii fi loogii godhaa jedhamee himatamuun isaa yeroo baay'ee dubbatama. Karaa biraatiin ammoo ajjeechaan magaalaa Maayikaadiraatti yeroo gaggeeffame qormaata tokko malee milishoonni naannoo Tigraay Hiwaat wajjin walitti dhiheenya qaban ka maqaan isaanii Saamrii jedhu badii dhaqqabsanii uummata nagayaa 600 ol ajjeesan jechuudhaan gabaasuun isaa ni yaadatama. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan irratti walitti bu'iinsi gaggeeffame mootummaan Itoophiyaa ijoollee hooliyyee tissitu lama ajjeesachuudhaan mootummaan Suudaan himatee jira. Hooliyyee 250 olillee mootummaan Itoophiyaa saamee jira jechuudhaan dubbatee jira. Kun kanumaan odoo jiru waraanni Itoophiyaa loltoota Suudaan 7 fi hoogganaa isaanii tokko gadhiisee jira jechuudhaan maddeen oduu Suudaanii gabaasanii jirani. Karaa biraatiin ammoo Suudaanii fi Misiriin haala nageenya biyyoota lamaan irrattu marii godhachuun isaanii dhagahamee jira.
Waraanii Itoophiyaa fi Suudaan yoo jidduu isaaniitti kadhalate taate Misiriin Itoophiyaa gargaaruu dandeettu odeeffannoon jedhu miidiyaa hawaasummaatii fi miidiyaa Arabaatiin barreeffamaa akka jiru kadhagama jiru. Mootummaan Itoophiyaas walitti bu'iinsa daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan irraa qaama sadaffaa bu'aa buufachuu barbaadutu jira jechuudhaani. Odoo maqaa hin dhayinu yeroo hedduu Misirii waan kana duuba akka jirtu akeekaa turuu isaa isin biraan geennee turre. Karaa biraatiin ammoo Eritiriyaan Tigraahii keessatti badii dhaqqabsituu ammallee dhaqqabsaa jirti jedhamee jira. Kaampileen baqattoota Eertiraa lameen ka Suudaan keessaa Hitsaatsii fi kaampii Hitsaatsii jedhamuu fi kaampini takkeen kabiraa maqaan isaa mattuun irra badee jira yoo yaadadhise Shimalba kaampini Shimalba barbadaa'uu suuraaleen saatalaayitii mul'isan jechuudhaan dhaabbanni mirgoota baqattootaa fi dubbatuu kan mootummootaa gamtoomanii dubbatee jira. Kun yakka waraanatii fi akkasumas yakka seera addunyaa cabsee jedhamuun isalleen dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo Tigraahii keessatti lafa qabatte Eertiraan hedduu irrattu qabiyyee ishii cimsachaa akka jirtu kadhagamee jiru. Waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahuu qabaa jedhee ajajaanii hoggansa waraana Itoophiyaa ajaja kaabaa Major General Balaa Suyyum dubbatullee Eertiraan qabiyyeesii ka Itoophiyaa keessaa qabdu cimsaa jirti. Addigraatii olii lafa jiranii ka Tigraay irrattu bulchiinsa ishii babal'ifachaa jirti. Waraqaa eenyummaa qoodaa jirti jechuudhaan Eritiriyaan Habe gabaasee jira. Eritiriyaan Habe lafti kunin qaama birmadummaa Eertiraa godhuu barbaaddi. Eertiraan fedhiin jettu akka jirtullee kadhagamaa jiru. Eertiraan barnoota kana naannoo Amaaraa irraa fudhachuun oolde naannoon Amaaraa lafa qabatte ka Tigraay. Lafa akka Walqaayit Tsegede akkasumas raayyaa gad hin dhiisnu jechuu isii yeroo hedduu irra dedeebinee gabaasnee jirra. Loltoonni Suudaanii 370 oli naannoo Tigraahii keessatti jeefamuun gabaafamee jira. Akka maddeen biraa gabaasanitti ammoo loltoonni Soomaaliyaa loltoota Soomaaliyaa jedhuti. Loltoonni Soomaaliyaa 370 ol naannoo Tigraahii keessattuu ijjeefamuu akka hin oolle ka gabaafame maddeen Soomaaliyaa tokko akka addeessanitti. Maddeen biraa akka jiranitti waraanichi Soomaalii ka Eertiraattu leenjii 3,500 olittuu gara Tigraahiittu ka bobba'e. Waraana bobba'e san keessaa ka lubbuun deebi'ee 500 caalu akka maddeen gariitti namni dhumate 2,000 olii akka tahe ka gabaafamaa jiru. Kun kanumaan yoo jiru pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisatii fi ajajaan waraana Itoophiyaa ka walii gara Birgaadir Jeneraal Biraanuu Jullaa Galalchaa Mogadishoo dhaquudhaan pirezidaantii Soomaaliyaa Abdullaahi Farmaajoo wajjin wal mari'atan jechuudhaan maddeen oduu Soomaalii garii gabaasaa jirani. Mariin kunin dhimma Itoophiyaan tasgabbii Soomaaliyaatti mirkaneessituu fi filannoo Soomaaliyaattu gaggeeffamuu fi deemu irralleettu akka tahe ka dubbatamaa jiru. Mariin kunin wayita waraanii Soomaalee 370 ol akka maddeen tokkotti 2,000 ol akka maddeen birootti naannoo Tigraahii keessattuu ejjeefame jedhamee odeeffamuttu ta'uun isalleen dubbatamee jira. Odeeffannoon biraa Oromiyaa fi naannoo Amaaraa irraa dhufaa jirtu walgahiin Oromaaraa ka magaalaa Bahar Daarittuu qophaa'uu fi karoorfame fashalaahee jira. Walgahii kanarratti bombiileen dhohuutu dhagahamee jira. Warri hoggansa naannoo Amaaraa walgahii kanallee irrattuu hirmaachuu didanii walgahiin osoo hin karoorfame kunin odoo hin taane warri Abiyyi ka achi dhaqanii Oromiyaattu gaddeebi'uu warrattu dhagahamee jira. Walgahiin kun akkamittuu deemee ka jedhu odeeffannoo isin biraan gahuu deemna bal'inaan. Naannoo Tigraahii keessatti yakki ammallee hammaachuutti dubbatamaa jira. Yakki kun ka hammaachaa jiru warra gurmaahee ka magaalaa keessattuu nama saamuu, qabeenya nama mancaasuu fi dubartii gudeeduu fi yakka adda addaa warra gurmaahee dalaguun ta'uun dubbatamee jira. Odeeffannoon biraa ammoo rasaasa fi qawween 4,600
Maqalee irraa gara Bahar Daarittuu fe'amaa turtee qabamtee jirti jedha odeeffannoon Itoophiyaa irraa dhufaa jirtu. Qaamni qawwee kana Bahar Daarittuu fe'aa ture Maqalee irraa qaama kam akka taate gabaasii kunini waan addeessee akka hin qabne ka dubbatamaa jiru. Eertiraan daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii wal dhabaa gaggeeffamaa jiru itti dabalamuu hin oolle jedha gabaasni jiru. Dhiyoo kanattu kan Eertiraa daawwatee itti aananii waraana Suudaan. Itti aanan hoogganaa waraana Suudaan Muhammad Hamdan Dagaaloo waraan kan keessattuu Eertiraan hirmaattee hin jirtu jedhullee Eertiraan waraan ishii 2,000 dhiyaatu gara daangaa Suudaanii Omahaa Jariitu dhiyeessuun isii dhagahamee jira. Waraanni Eertiraan dhiyeessite kunini lafa isaa eeguu fi moo yookaan ammoo Suudaan weeraruu danda'a ka jedhu irrattu odeeffannoon qulqullooftee akka hin jirre ka hubatamee jiru. Boordiin filannoo Itoophiyaa murtiilee ciccimoo dabarsee jira. Murtiilee dabarse kanaanii dhaabbata naannoo Tigraay bulchaa ture Hiwwahaati ka jedhamu ka ammaan tana Abiy Ahmed aangoo irraa kaasee haquu isaa dhagahamee jira. Boordiin dhaabbata kana qofa miti dhaabbilee adda addaa ilaalchisee murtii dabarsee qaba. Hiwwahaati haqame beekamtiin isaa ka seeraan kennamee fi guutumaa guututti dhaabbatee jira. Qabeenya fi akkasumas horii Hiwwahaati bulchaa ture irrattu boordiin murtii ka dabarsu ta'uun isaa dhagahamee jira. Boordiin filannoo Itoophiyaa dhaabbata kana qofa osoo hin taane dhaabbilee filannoo seeraa ala jedhame kan naannoo Tigraay keessattuu gaggeeffame irrattu hirmaatanii dhaabbata akka Simbaatii fi dhaabbata Baayitoonaa jedhamuu fi Saalisaawii Wayyaanee jedhamanis ka filannoo kan irrattu hirmaatanii haquun isaa dubbatamee jira. Dhaabbata Qinijjit Laandinneetina Dimookiraasii jedhus innis mallattoo barbaachisuu fi odeeffannoo deeggartoota isaa ka kijiba waan kennee fi hayyamii isaa haqame dhimmi isaa poolisiin federaalaa ilaalaa jira jechuudhaani boordiin kunini ibsa baasanii dubbatee jira. Dhaabbanni Gumuz Hizb Dimookiraasawii Niqinnaaqee jedhulleen haqamuu isaa dubbatee jira. Dhaabbanni Raayyumaa jedhamu ammoo yookaan ammoo paartiin Raayyumaa jedhu mallattoon inni dhiyeessee waan falmisiisaa taatee fi hayyoota yuunivarsiitii Finfinneetiin qoratame akka murtiin murtaa'u goonee jirra jechuudhaan dubbatee jira. Paartileen wantoota barbaachisu guutatanii raggaasifamanii jedhamanii dubbatamanii Hibir Itoophiyaa Dimookiraasawii Paartii, Harar Dimookiraasawii Direjjit, Mella Itoophiyaawwan Andinet Direjjit paartileen jedhamu kunini waan isaan irraa eegamu guutatanii akka galmaayanii jechuun isaa boordiin filannoo ibsa baasanii addeessee jira. Boordiin filannoo bara 2021 Itoophiyaan qopheessuu irratti wantoota barbaachisa hunda guutatee filannoo bilisaa fi walabaa qopheessuu fi qophii jira jechuun isaa dhagahamee jira. Haa ta'u malee paartileen Oromoo gurguddoon jiranii KFO fi ABO'n haala ammaan tanaatiin Itoophiyaa keessatti bakka hidhamtoonni siyaasaa keessattuu warri hooggansa mana hidhaa jirutti bakka waajjirii paartilee isaanii cufamaa jirutti bakka dirreen siyaasaa dhiphatee jirutti filannoo gaggeessan rakkisaa ta'uu dubbachuu isaanii gabaasni turre. Karaa biraatiin ammoo paartiin Izeemaa jedhamu filannoo bara kanaatiif qophaa'uu isaa dubbachuudhaan paartiin kun dorgomtoota 435 jechuun buufata filannoo 435 irratti dorgomuu akka barbaadullee gabaasuun kenna ni yaadatama. Karaa biraatiin Izeemaa dhaabbanni jedhamu Biraanuu Neggaa hoogganuu poolisiin naannolee yookaan ammoo humni adda naannolee diigamuu akka qabu yaada dhiyeessee jira. Kunin ilaalcha dhiyoo kana hoogganaan waraana Abiy Ahmed guddaan tokko dhiyeessee poolisiin adda naannolee diigame poolisii federaalittu dabalamuu qaba yookaan ammoo poolisiin kun diigame raayyaa ittisa biyyattu dabalamuu qaba ka jedhuuni wal fakkaataa akka tahe
ka dubbatamaa jiru. Ilaalchi yeroo ammaan tana wanti caasalee federaalii diiguuf barbaadamu kunini bakka hedduutti fudhatama tahaa jira. Yaadii jechuun poolisii adda diiguu, heeraa kana geeddaruu, heera biyyittiin ittiin bultu jechuudhaan naannolee diiguu ka jedhu kunini yaada Izeemanii yeroo hedduu dhaadheessu. Yaada kana yoo garee ammoo biltsiginnaa keessallee ittiin mul'ata. Izeeman karaa hoogganaa isaa Dr. Biraanuu Naggaatiin gorsa Abiyyi akka tahe ka dubbatamaa jiru. Dhaamsi Abiyyi Ahmedii ayyaana waggaa ximqataa ilaalchisee yookaan ayyaana cuuphaa ilaalchisee dabarsee falmii fi shakkii kaasuun isaa dhagahamee jira. Ayyaanii cuuphamaa, ayyaana araaraa, ayyaana gammachuu, ayyaana nagayaa malee ayyaanii dibbeen waraana itti dhahamuu miti jechuudhaani warri gari dhaamsa Abiy Ahmedii ayyaana kana ilaalchisee dabarsee irrattuu falmii qabanii dhiyeessee jira. Abiy Ahmedii afaan Amaaraatiin sagantaa ayyaana kana ilaalchisuudhaan dhaamsa dabarsee keessattuu diinni ummata keessatti wantoota awwaale jedhu barbadeeffatee jira. Jibbeensaa fi balaa diinii awwaale jechuudhaani dhimmoota garii kaasee haasawee jira. Dhimmoota sunittuu akka balaa uumanii waan fakkaatu jechuudha. Mee waan inni afaan Amaaraatiin barreesse kana takkaa lama irraa dubbisuun ጠላት በህዝቡ ውስጥ የቀበረው የዘራው የበተነ ብዙ መቅሰፍት አለ። እያንዳንዱን መዋቅራዊ አድርጎታል። አንዳንዱ መዋቅራዊ አድርጎታል። አንዳንዱን የህግ ቅርጽ ሰጥቶታል። ለአንዳንዱ ስርዓት ሰርቶለታል። ሌላውም በትምህርት ስርዓቱ ውስጥ አካቶታል። ለአንዳንዱ በዓል ሰይሞለታል። ለሌላው ሚዲያ አዘጋጅቶለታል። ለአንዳንዱ ተቋም አቁመለታል። አንዳንዱ የህዝቡ ትርክት ሆናል። ሌላው በዘፈን ውስጥ ገብቷል። ሌላውም የፓርቲ ፕሮግራም ሆናል። ይህን ሁሉ ዱካ በዱካ እየተከታተል የኢዳ ደብዳቤውን መደምሰስ ይጠበቅብናል ጀቹዳኒ አብይ አህመድ ዳምሳ ኢሳ ከጉያ ጩጳማ ክርስቶስ ኢላልቺሱዳን ስላ ጉያን ኩን ጉያ አራራ ጉያ ነጋያ ጉያ ጩቦ እራ ቁልቁላሁ ታሄ ኢላልቺሴ ዲና ጃላዳ ዳምሳ ክርስቲያና ካጀዱ ፋለሱዳኒ ዲና በርባዴሳ ዳምሳ ጀዱ ዲኤስ ጀቹዳኒ ፋልሚኒ akka ka'aa jirtu ka dhagayamaa jirtu. Dhaamsi Abiyyi kun yoo san ka dubbistan taate waan kana Abbaay miidiyaa irrattu kanaan durattu gaafii fi deebii godheen Diyaaqoon Daani'el Kibret waanuma gos kana dubbate. Yeroo ammaan kana sirbii kenna, faaruun kenna, heerri kenna, wanni jira cuftunuyyuu zaranyinnetiin nurra booji'amee nurra dhaalamee jira. Bakki garii jechuun siidaa dhaabatee jiraa fi aanoleeffa ta'uu isaati. Bakki garii heerii dhaabatee jira. Heera ammaan tana akka federeeshinii ta'uu isaati. Bakki garii paartiin dhaabbatee jiraa fi paartii maqaa sabaa qaba jechuudha. Bakki garii sirni barnootaa keessa seenee jira. Walqixxummaa sabaa fi sablammii seenaa cunqursaa tirrektii kijiba akka jiru hundaayyuu barreessa jira. Yaadii mootummaa Abiyyi eessirraa akka waraabamu yookaan eessirraa akka inni maddu nama hedduuf waan galuu fakkaata. Diyaaqoon Daani'el Kibret Abiy Ahmediitii fi waan inni guyyaa ayyaana dabarsu dhaamsa amantii ka walittu mammakame kan isattu barreessaa fi jedhameeti ka yaadamu sun hagasuma hajennuti. Amma oduu birattu haa dabarru warri hordoftoota amantii ortodoksii baga ayyaana cuuphatiin isin gahe jechuu barbaanna. Ayyaanii kun inni bifa adda addaatiin biyya Itoophiyaa keessattuu kabajamaa jira. Oromiyaa keessatti ibiddi manii lubummaa Oromiyaa qabsiise. Manii lubummaa Oromiyaa haali inni itti jiru beekamuullee baatu ibiddi sun dhaamaa hin jiru. Bakka adda addaatti qeerroo fi qarreen faarfattoonni wayaa aadaa Oromootii fi faaruu afaan Oromootiin ayyaana kana isaanii kabajan mul'achaa jira jechuudhaani miidiyaan hawaasummaa akkasittuu haala jechuun Oromoon ayyaan kan ittiin kabaje dhaadheessaa akka jiranii kadhagame jiru. Karaa biraatiin ammoo ayyaanii kun haalli inni ittiin kabajame Bataskaan Ortodoksii keessattuu warra Amaarinya dubbatuu fi naannolee adda addaa keessatti ayyaana cuuphaa yookaan ayyaana katara yookaan
ayyaana amantii osoo hin taane ayyaana siyaasaa tahee jira jechuudhaani akkasittuu namni hedduun yaada kennachaa jira. Warri yaada kennachaa jiran keessa gariin akka jedhanitti ayyaanii guyyaan cuuphaa kunini guyyaa Iyesuus Kiristoos yookaan ammoo Yesuus Kiristoos laga Jordaanosii keessatti laga Yordaanosii keessatti cuuphame yaadachuu fi kabajama. Ayyaana kanarrattu jechuun aadaan kiristaanaa ka kabajamu cuuphaa Jesus Christ yookaan ammoo nama Yesuus Kiristoos haalli ittiin cuuphamee kabajuu fi malee guyyaa ayyaanii kun itti godhame alaabaan Itoophiyaa fannifamee jira jechuudhaani gaafii gaafatanii jiranii. Maal jennaan ammaan tana akka mul'achaa jirutti ayyaanii kunin ayyaana guyyaa alaabaan Itoophiyaa dullachi arongaadee bicaa qeeyyiin Itoophiyaa ka durii sunini itti maxxanfamu alaabaan kunin bakka hedduu itti fannifamu guyyaa ayyaana kana guyyaa jechuun alaabaa godhame alaabaa siyaasaa godhame guyyaa amantii odoo hin taane guyyaa alaabaan sirna durii itti mul'atu tahee jira jedhamee akkasittuu yaadi dhiyaachaa jira. Bakka garitti naannoo garii keessattuu alaabaa kana poolisoonni isaanii buqqisanii yookaan ammoo isaanii hiikanillee mul'atee jira. Naannoo Oromiyaa magaalaa Shashamannee keessattuu alaabaan kun alaabaa mootummaan Itoophiyaatii fi heerii biyya kana beekamtiin kenneefi ka'ee alaabaan seera qabeessa tahee akka fannifamu godhamee jira yookaan ammoo alaabaan guutumaa guututtu akka inni kahu godhamee jira jechuudhaani dubbatamaa jira. Kunini waan amma jechuun alaabaa kanaa fi guyyaa kabaja kana ilaalchisee wantoota dubbachaa jiramu keessa waan tahe. Karaa biraatiin ammoo haalli ayyaanii kun naannoo Amaarattu ittiin kabajame haala addaa fakkaata. Yeroo jalqabaatiif akka miidiyaan naannoo Amaaraa haasa'utti warri Amaaraa ka kolonii Tigraay jala waggoota 30 fi turan naannoon akka Setet, Humara, Maayikaadiraa, Daanshaa, Walqaayit, Tsallamti, Raayyaa bilisa bahuudhaani alaabaa Itoophiyaa muxii jalataniin afaan jalataniin ayyaana ofii kabajatan jechuudhaani odeeffannoon gosa kana darbaa jira. Akka warri kun gabaasaa jirutti naannoon Amaaraa sababa kanarraa kan ka'e gammachuun guutamtee ayyaanii kun bifa cululuqaa fi bifa jechuun eenyummaa Amaaraa mul'isuun kabajamee jira jechuun warra dhagahamee jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo ayyaanii kun haalinni magaalaa Bahar Daarii keessattuu kabajamee falmiillee kaasuun isa dhagahamee jira. Magaalii gudditti naannoo Amaaraa Bahar Daarii keessattuu ayyaanii kun yeroo kabajamutu magaalaa kana keessattuu ajjecha miseensota amantii Ortodoksii ka Liibiyaattuu ISIS'n fixee diraama gorsuun fakkeessuun isaa dallansuu uumee jira. Dallansuun uumame kun maali? Warra jechuun Siiriyaattuu ISIS'n ijjeese sunin diraama gosa Itoophiyaa keessatti ta'uu jiru. Ammaan tana ajjechaan gosa kana amantii Ortodoksii Itoophiyaa keessattuu gaggeeffamaa jira waan jedhu fakkeessanii akka dhiyeessanii kadhagame. Falmii gosa kana dubbii amantii walitti buusuu danda'u ka gosa kana Itoophiyaa keessattuu dhiyeessuun sirrii miti jechuudhaani wanti kun akka balaaleffatame kadhagame. Walumaa galattuu ayyaanii barana ka bataskaana Ortodoksii bifa kanaanu akka gaggeeffame ka dubbatamaa jiru. Finfinnee keessaa fi bakka adda addaattuu bakki amantiin kun itti kabajametti warri amantoota adda addaa bakka taabotii itti bahuu qulqulleessaa akka jechuun ayyaanii kun karaa nagayaatiin gaggeeffamu akka godhame keessattuu naannoo Waldoofaa keessattuu bataskaanaa fi taabotaa fi bakka hordoftoonni amantii biraa qulqulleessanillee argame jira. Barreeffama alhamdulillah taabota gabbaa jedhu alhamdulillah bakka taabota qulqulleessine jedhullee isa mul'atullee argine jirra. Warri amantii adda addaa hordofuu amantii Ortodoksiitii fi kabaja qabanii ibsachuu fi carraaqanullee warri ammoo amantii Ortodoksii dahoo godhatee ilaalchi yaada siyaasaa Itoophiyaa akka gara mirgattuu cillaanfatu mul'isanii kabaja ayyaana kana siyaasaa fi oolfachuun isaanillee mul'atee jira.
Finfinnee keessatti walitti bu'iinsa amantiillee akka ta'u carraaqame ture rakkoo masaajida Beetel fuulduratti godhame sun hundaayyuu argame jira. Haalli amantiin ayyaanii kun ittiin kabajame bakki gareettu ayyaanii jechuun empaayerin Itoophiyaa kunu ka ortodoksii amantii tokkoo fakkaataa Finfinnee keessatti odeeffannoon dhufaa jirtu. Dirreen ayyaanii kun itti kabajamu torbaan tokko olii karaan cufamee dibbeen dhahamee bakki jechuun magaala jechuun kan uummatni sila hunduutti fayyadamu alaabaan fannifamee wantoonni sagantaan adda addaa amantii itti qophaa'aa ture bakki garii halluun alaabaa Itoophiyaa dullachi durii dibamee waan gosa kanatti godhamaa ture. Waan kanarraa jechuun mootummaan biyyattii sun biyya amantii hundaayyuu akka fakkaatu hojjechuu qabaa wantoota hedduu jijjiiruu qabaa jedhamee dubbatamaa jira. Hoogganaan paartii falmitoota Raashiyaa Aleksii Navalnii summaahee biyya Jarmen dhaqee eegii yaalamee gaddeebi'een dubattu eerpoortii magaalaa gudditti Raashiyaa Mooskootti qabamuun isaa dhagahamee jira. Guyyaa 30 fi hidhamuu deeme jechuudhaani poolisiin Raashiyaa ibsa baasee jira. Tarkaanfiin hoogganaan falmitoota Raashiyaa Aleksii Navalnii hidhuu kana warri addunyaa kana gurguddoon hooggantoonni Awurooppaatii fi Ameerikaa balaaleffachuun warra dhagahamee jira. Aleksii Navalnii du'a irra hafeeti mootummaan Raashiyaa summeessee Jarmen dhaqee yaalamee du'a irra hafee naga tahee biyyisattu deebi'ee qabame jechuudhaani. Aktivistiin Oromoo tokkini barreessee jira. Maqaan isaa Baalammii Goonaa jedhama. Jawaar Mohammadii Abiy Ahmedii ajjeesuu fi karoorfate ajjeechaa isa jala miliqee ammaan tanallee ajjeecha jala karabbe baase dhiisee mana hidhaa jira. Aleksii Navalnii guyyaa 2 fi mana hidhaa keessa ture. Addunyaan isaa iyyaa jirti. Jawaar Mohammadii guyyaa 200 oli mana hidhaa Abiyyi keessattu dararama addunyaan isaa dubbachaa hin jirti jechuudhaan Aleksii Navalnii fi Jawaar Mohammad lachuu ka wal fakkeessa uummata biratti waan jalatamaniif lachuu ka wal fakkeessa ajjeecha mootummaa irraa waan hafaniif lachuu ammoo ka wal fakkeessa dabaan waan hidhamaniif jechuudhaan barreessuun isaa miidiyaa hawaasummaa irrattu mul'atee jira. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru kanuma fakkaataa. Donald Trump aangoo borii gadhiisuu deema. Boriitti Joe Biden kakatee pirezidaantii Ameerikaa haarawaa ta'uu deema. Dinagdee Ameerikaa bayyanachiisuu fi dhukkuba koronaa vaayirasii miidhaa inni dhaqqabse irra aanuu fi koongireesii Ameerikaa baajetii tiriliyoonii takkaa fi tuqaa 9 Joe Biden stimulus yookaan ammoo maallaqa dinagdeettiin jajjabeessanii fi maatii dhukkuba koronaa vaayirasiitiin dinagdee warra miidhame gargaaruu fi gaafachuun isaa dhagahamee jira. Joe Biden hariiroo addunyaa kana ka Ameerikaan durii hoogganaa jirtu ka Trump caccabse akkamiin deebisee ijaaraa ka jedhamullee mata duree guddaa ta'ee jira. Joe Biden dhukkuba koronaa vaayirasii irraa nufi karoorii inni qabulleen maali jedhamee mata duree gurguddaa ta'ee odeeffamaa jira. Kun kanumaan odoo jiru Joe Biden bordufaa Donald Trump meeshaa isaa walittu hidhachaa jira. White House bakka fokkattu anjijjiire ammaan tana hin fedhu jechuun isallee dhagahamee jira. Joe Biden aangootti eegii dhufeen duubattu Trump hireen isaa ka siyaasa akkuma rarraatettu jira. Har'irraa kaasee senetiin Ameerikaa impeachment marii Ameerikaa gadaanan dabarsee ni raggaasisa moo hin raggaasisuun sagalee kennamuu deema. Donald Trump himatamuu wantooti hedduun irrattu dhiyaachuu danda'a. Yoo impeach tahe bu'aa akka pirezidaantii duraanii tokkottu argatu dhabuu akka danda'u hirmaannaan isaa ka siyaasaa ka hegerii akka daangeffamuu dandayu odeeffamaa jira miidiyaa Ameerikaatiif miidiyaa addunyaa gubbaatti. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo dhukkubni koronaa vaayirasii ammallee tamsa'inni isaa hin dhaabanne of eeggadhaanii dhaamsa kenna. Odeeffannoo kana isin biraanii geenne jira daqiiqaa 30 keessatti odeeffannoo addunyaa, odeeffannoo gaafa Afrikaa, Oromiyaa waan jechuun qabnu cufa isinii cuunfine isin biraan geenne jira.
Amma immoo mata duree tokko irratti xiyyeeffannee odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Walgahii Oromaaraa kan magaalaa Bahar Daarii keessattuu torbaanee kana karoorfamee fashalaa'e. Walgahiin Oromaaraa fashalaa'e kun sila ayyaana ammaan tana kabajamaa jiru kanatti, ayyaan jechuun hordoftoonni amantii Ortodoksii kabajaa jiru kanaan haala gaafa Afrikaa keessatti jijjiira dhalatee kanaanii walittu dabalatee bareedina addaa naannoo Amaaraa goonfachiisaa olaantummaa siyaasaa warra mul'isaa jedhamee yaadameeti karoorfame. Walgahiin Oromaaraa kunini yeroo humni juntaa wayyaanee barbadaahee Amaarii siyaasaa Itoophiyaa keessatti olaantummaa warra mirkaneeffatanii akka warri jedhutti ciqileen Amaaraa cimaan waggoota 30 darbee fi awwaalame ka Itoophiyaa hundeessee Hiwaati dhahee muquqqaalee of jalattu deebisee yeroo itti mirkanoofte lafti Amaaraa, restiin Amaaraa, resti laabbaatu beshii ametedha maal jedhanisi lafa akka Daanshaa, lafa akka Walqaayit, Tsagedee, Raayyaa bakka isaan deeffannee Amaarii jechuun Eertiraa wajjin daangaa godhatee Oromaaraan ammoo aangoo warra akka sadarkaa jiddu galeessaa itichu wayita kanattu godhame jechuudha. Amaarii walgahii lama yaame. Walgahii lamattu geggeeffame naannoo Amaaraa keessatti. Yeroo ayyaana kanatti tokkoffaa walgahiin geggeeffame. Eertiraan naannoo Amaaraatiin affeeramuudha. Naannoon Amaaraa mootummaa Eertiraa affeere juntaa waliin barbadeessine, juntaa waliin cabsine, kanaafuu kootaanuuf Gondarittuu ayyaana cuuphaa waliin kabajna jedhame xalayaan Eertiraattu barreeffame. Ayyaanii jechuun kunin ayyaanii amantii, ayyaana jechuun hordoftoota amantii Ortodoksii Eertiraatii fi Amaaraa ka Gondarii. Ayyaana jechuun ol siyaasaa wayyaanee cabse yookaan ammoo juntaa barbadeesse ta'ee akka inni kabajamu magaalaa Bahar Daarii keessattuu sagantaan karoorfame. Warri Eertiraa affeerame, Eertiraa fi Amaarii ammaan tan karaa Gondariitiin karaa lafa Tigraay fudhatan sun daangaa qaban. Daangaa Tigraay wajjin Amaarii karaan qabu karaa Suudanii karaa Eertiraatiin akka hin taane dubbatamee jira. Kun hundinuu godhame Eertiraan affeeramtee karaa biraatiin Oromaaraan affeeramee ture jechuudha. Walgahiin Eertiraa sunini bifuma karoorfameen deemee jira. Ammaan tan Eertiraa fi Gondar daangaa qabanii Amaarii. Haa ta'uuti malee Eertiraanis hin gammanne. Maaliif Eertiraan hin gammadini? Eertiraan wanni hin gammadinii fi warri Amaaraa ka Gondariitu hiriir baheessan alaabaa Eertiraa qabatanii habaanii malee kaartaa Eertiraan qaama Itoophiyaa taate agarsiisu. Ka birmadummaa fi mootummaa Suudaan Eertiraatii fi beekamtii hin kennin. Biyya ta'uu Eertiraatiif beekamtii hin kennin qabatanii bahanii Itoophiyaa duri. Itoophiyaa alaabaa limmuuxii. Itoophiyaa Eertiraa humnaan ukkaamsitee bulchaa turte san qabatanii bahuun Eertiraa hin gammachiisini kadhagame jiru. Warri naannoo Amaaraa Eertiraa fi ibsa kennanillee dhagahamee jira. Dargaggeessi Amaaraa tokkummaa uummata agarsiisuuf malee tokkummaa biyya agarsiisuuf miti ka alaabaa sun qabatee bahe. Alaabaa sun qabatanii dhiifama maappii yookaan kaartaa sun qabatee ka bahe tokkummaa biyya agarsiisuuf malee tokkummaa injifannoo juntaa irratti fide agarsiisuuf malee Eertiraa durii humnaanii qabatamte agarsiisuuf miti jedhamee akkasittuu ibsi akka kennamee fi kadhagame. Ka lammaffaa dargaggeessi Amaaraa Eertiraa fi beekamtii kennee jira. Eertiraa fi beekamtii akka inni kenne alaabaa Itoophiyaatii fi alaabaa Eertiraa wal bira qabatee bahee akkasitti nu hubadhaa jedhamee ibsi akka kennamee fi kadhagame. Garuu warri Eertiraa yeroo adda addattuu kaartaa Itoophiyaan itti fayyadamtu ka Eertiraa of keessaa qabu ka daangaa Eertiraatii fi birmadummaa Eertiraa biyya Eertiraatii fi beekamtii hin kennine kanatti akka hin gammanne dubbatamee jira. Ka Eertiraa gama suni walgahiin tokkoffaan ka deeme san jechuudha.
Walgahiin lammaffaan ammoo karoorfame Oromaaraa jedhama. Oromaaraa jechuun walgahii Oppiidiyoon Abiy Ahmed warra soddaa ka Amaaraa wajjin godhattu kan jechuudha. Kaayoon kanalleen silaa walgahii Eertiraa kan irraa addaa miti. Juuntaa waliin barbadeessine Itoophiyaa waliin harkaa qabna. Shiraa fi daba sabaaf sablammii irratti waliin xaaxna waliin biyyas buufannee qabne kan saamna waan jedhu irratti wal mari'achuuf dhufan. Haa ta'uutii malee walgahiin kunini kanaan durattu karoorfame Adaamattu walgahiitti ture. Walgahiin kunini qaama itti fufiinsa walgahii Adaamaa suni Bahar Daarittuu qophaa'u. Warri Abiniitii fi aktivistoonni Amaaraa duula guddaa irratti godhama. Walgahiin kun akka hin taane እንዴት ገዳይና አስገዳይ አንድ ላይ ይቀመጣሉ? Ajjeesisaa fi ajjeefamaan akkamiin bakka tokko mariif ta'an? Ajjeesisaaf ajjeefamaan akkamiin waliin mari'atan? Akkamiin teessuma tokko irra ta'anii wal haasawani? Oromoon Baalee taraadha. Taranyaadha. As gaddaa'idha. As cafcaafidha. Akka warri yaadutti biltsiginnaan Benishaangul Gumuzii keessattuu kan hojjetaa jiru biltsiginnaa Oromiyaati. Walgahiin kunin akkamiin taa'amaa namni Amaaraa tahee hoogganan Amaaraa ka walgahii kan irrattuu hirmaate nama dhiiga Amaaraa harkaan dhiqate jedhamee duulii guddaan irrattuu godhama. Kana jechuun Xaahir Mohammed, Baqqalee Ballaxee Moollaa hooggantoonni jechuun Abin, Dassaaleny Caannee, Kiristiyaan Taddalee, aktivistoonni Amaaraa hundi isaanii dhaadachaa jiran warri biltsiginnaa keessa jirulleen dabalate. Walgahii kana hooggansi Amaaraa ka biltsiginnaa Oromiyaa affeeree Bahar Daarii fidatu achittuu fidanii irra hafan. Walgahiin hin taane. Oppiidiyoon Adaamaa irraa kaatee Finfinnee irraa kaatee gareen Dr. Alamuu Simee hoogganu. Gareen Dr. Alamuu Simee hoogganu mana soddaa dhaqanii namitti gabbahu dhabanii walgahii isaan irrattu affeeraman irrattu nama isaan waliin bahee mari'atu. Nama isaan wajjin taa'ee wal haasa'u. Nama isaan akka keessummaattu simatee keessummeessu dhaban. Dhagayaa. Warri kun kabajaman soddaa dhaqe. Warri soddaa kagaa fi warra hunda deebisuu fi warri kun harka lafaan dhaanu batattisu. Jawaar nu hidha yoo jedhan hidhaniifii jiran. Baqqalaa nu hidha hidhaniifii jiran. Oromoof Amaarii waliin fuune jette nu hidha. Bilisummaa Huseen hidhaniifii jiran. OMN nu cufaniifii jiran. Jaalmaro irratti duuleefii jira. Kafaawoo socho'uu dhowwa jira. OMN cufsiisee jira. ONN Abiyyi cufsiisee jira. Tigraay nu weeraramtee jirti. Suudanii wal nu dhabaa jiran. Gambeellaa weeraramtee jirti. Matakkal Abiyyi bulchuu qaba. Waan warreen gaafan. Federeeshinii nu diigaa, restii nu deebisaa. Warri Amaaraa kun jechuun fedhiin isaanii dubartii ulfi qabdu maaltu feesisaa yoom feesisaa nami beekin jiru hirriba lalkan kaaste nama rakkiste waan hin jiru nama gaafattii jedhee gaaf tokko namichi tokko barreesse. Oppiidiyoon har'a warra Amaaraa wajjin hariiroo godhattee akka dubartii ulfaa waan isii feesisuu fi yoom akka feesisu warra hin beekamne biltsiginnaa Amaaraa wajjin rakkachaa jirti. Darajjee Garafaa Tulluutu jedhe. Dr. Darajjeen gorsa Oppiidiyoo Amaaraa wajjin rakkattanii jirtanii jedhee dubbatee jira. Waan warri godhaafii jiru warri Oppiidiyoo waan warri godhaafii jiru kan takka waa takkattuu hin daballe Oppiidiyoo maqaa warra Taranyaa, Cafcaafii, Baalee Taraa, as gaddaa'e. Akkasittuu dhiyaata. Duulii guddaan jaartii Finfinnee bulchitu takka. Xilaahuun Yaamii irrattuu banamee jira. Xilaahuun Yaamii
beekumsa beekumsa, dandeettii, hayyummaa, ogummaa, muuxannoo nama hin qabne. Ergamtuu Abiyyii waan taateef. Ergamtuu Abiyyiitii fi ergamsa cubbuu dabaa xaxuu waan beektuuf Jawaar Mohammad faa haadha langaa gaafa turte. Maquma xilahee waamii, xiliyyee waamii, xilahuu waamii gargari qabachuu hin dandeenye dhufte nama hammeenyi gootu. Haadha jechuun isiillee waan ofii argachaa jirti. Dhukkee irraa kaasaa jiran. Waan ishiin Oromoo hojjette jabduu taateef miti. Waan ishiin Amaara hin taaneef yookaan ammoo waan ishiin warri hin taaneef irra duulaa jiran malee birookiraasii Finfinnee akkuma jiru warraa kennitee jirti. Lafa bulchiinsi naannoo Amaaraa qoodaafii jirti. Man jireenya naannoo Amaaraa qoodaafii jirti. Finfinnee daangaa babal'isaafii jirti. Wanni ishiin hin godhin hin jirtu. Garuu Aadde Xilahuun Yaamii duulii irrattuu hin banamin hin jiru. Kun waan OPDO'n of gooti. Amma jechuun walgahii kenna ka Bahar Daaritti waa deebinuti. Walgahii Bahar Daarii kana warri soddaa kabajaanii dhaqanii warri kennin jechuun ka OPDO warri Amaaraa irra hafe salphina tokkoffaa jechuudha. Yaamamanii sila akka warrattu walgahii kabajaanii geggeeffame jedhamu irrattu warri jechuun nam keessummeessuu qabu warri soddaa isaa tuffatee walgahii kana irra hafe irrattu hin argamne jechuudha. Irrattu hin argamne irra hafan waa takka. Walgahii kan irra hafuu miti warri kennin ka OPDO Bahar Daarii dhaqan. Bahar Daarii dhaqanii pirootokooliitu jira. Pirootokooliin kun maali? Eegdota waan jedhamu waan isaan qabanittu jiran. Nama eegu. Bodyguard. Security waan jedhamuttu jira. Ummata Amaaraa hagam tokko tuffattanii qawwee qabatanii nutti dhuftanii jedhame. Warra jechuun OPDO eegdota qawwee hiikkachiisan. Duunee argamne malee birmadummaan lafa Amaaraa akkam cabe. Taranyaan inumayyuu Benishaangul Gumuzii fi bakka biraatti Oromiyaa keessatti kan hojjeestu hanqatee taranyaan qawwee hidhattee nutti dhufte. Qawwee hiikkadha taranyaa. Balaa guddaattuu dhalate. Qawwee hiikkachiisan. Qawwee hiikkadha jedhanii qawwee hiikkachiisan. Akkam tuffatamni qawwee hidhattanii nutti dhuftanii. Tokkoffaa warri Amaaraa kan isaan keessummeessu walgahii sun gubbaatti hin argamne. Lammaffaa qawwee nu dhuftanii qawwee hiikkadha. Walii galame. OPDO maal jennaan? Warra mataa aqli, sammuu, yaada, sabboonummaa qabu miti. Darsa abeebu walittu qabame. Qawwee hiikkadha jedhame. Sanirrattu balaan guddoon dhalattee qawweelleen hiikkatamuu jedhame. Gareen tuutii OPDO ka Alamuu Simee hoogganamuuf. Alamuu Simee kun beektanii pirezidaantii Oromiyaa inni nu ta'u malee duunee argamnaa jechaa turanii. Shimallis Abdiisaa Zaranyaa Xabbaabii nafxanyaa cabsinee jedhe. Amaaraa garii confuse goone, garii convince goone, Amaaraa barbadeessine jedhe. Shimallis nurra ariyaa Alamuu Simee nu godha jechaa turan. Alamuu Simee sanitti warra saree qalte Bahar Daaritti. Alamuu Simee san salphiste. Alamuu Simee san akkas goote. Alamuu Simee eegdota isaa hayyama mootummaa federaalii qabanii, qawwee seer qabeessaa qabanii, eegumsa seer qabeessaa qabanii, warri kun warra dubbeen isaanii qoratame vetted ta'an warra seer qabeessaa qawwee qabachuu danda'an. Innaan zarbal zarraf warri Amaaraa qawwee naannoo Amaaraattuu qabatanii dhuftanii liyyuu faannoon Amaaraa shallalee foggoree OPDO fottote akkam qawwee qabatanii nutti dhuftan jedhanii akkuma warri eegdota Jawaarii godhan san qawwee hiikkachiisan.
Alamuu Simee eegdota isaa dhiisee bira deeme. Isin na eegaa jedhee kadhate jedhama. Salphinni biraati. Alamuu Simee gara walgahii suni garee yookaan ammoo tuuta isaa qabatee ittiin deeme. Gareen Oromiyaa ka walgahiif dhufe gara walgahii deema. Achiin dubattu eegi walgahiin jalqabeen dubatte bombiitu bum. Bakki lamattu. Tokkoffaa bombiin manni jechuun walgahiin itti godhame fooqii lammaffaa gubbaa jedhama. Fooqii tokkoffaa gubbaatti bombiitu dho'e. Bombi dho'e sun laaptooppitti dho'ee jedhee gabaasan miidiyaan lafa suni. Fooqii tokkoffaa gubbaatti bombiin bira dho'e. Bombi dho'e sani namni tokko du'ee jedhama. Hin mirkaneeffanne no. Walgahiin Oromaaraa ka Alamuu Simee garee isaa qabatee eegdota isaa balbal duratti dhiisee deeme wucinyi ta'e. Nabsi gibi nabsi wuci. Alamuu Simee fi gareen isaa luuxanii dhokatanii bayan. Gareen bakakkaan itti buute. Ka sodaan onnee isaa weerarte. Wanyaachuu, waduguu sodaatee, agabuu, afaan duwwaa sooman. Oromiyaattuu gaddeebi'e. Walgahiin biltsiginnaa Amaaraatiif Oromoo ka Bahar Daar akkasi taate. Akkasittuu goolabamte. Warri kanaaf jecha Abiyyi ummati isaatiin wallabe. Deeggartoota isaa Lammaa dimoogiraafii jijjiirsisa ariisise. Jawaari hiisise. OMN cufsiise. Kaayoo OPDO kakalee irraa bahee kaayoo nafxanyaa Minilikeetii fi kakate waada seene bakkaan gayaa jedhe. Amaarii warra Abiyyi nama kiyya bakka bu'aa kiyya jedhe tokkummaa Amaaraatii fi Oromoo cimsuu fi sila akka yaadattu walgahii saniif ergame ajjeesuu fi karoorsane. Ajjeesuu fi karoorii godhame. Sila hin taane malee akka yaada kanattu walgahiin kunin akka kanaan durattu Asaamminuu Tsiggee, Izazuu Waasee, Megbaaruu Kabbadee, Dr. Ambaachoo Mokkonnin faa ijjeesesan warra Dr. Alamuu Simee hoggane ka OPDO ijjeesuu fi karoorattu turee jedhamee odeeffamaa jira. Hin taane fi malee. Hin taane fi malee. Bombiin lama dhoote. OPDO'n salphatte. Nama abbaa kana jedhee itti bahe. Nagaa fuudhuu ka Amaaraa hoggansi dhabanii. Hoggantoonni OPDO warri achi deemee eegdotii warra ka beekamtii mootummaa federaalaa meeshaa seera qabeessa biyya warri seeraan leenjiin qabatan irra guurramanii salphatanii lubbuu isaaniitiin na baasi jedhanii baqatanii gara Oromiyaattu deebi'an. Warra gos kanaa warri amanne ka malkaa hundattuu waliin kakachaa deemu ka lubbuu ujjeesu wal barbaadu warra jechuun biyya waliin boolchinaa jedhee isaan gunachuu kadhachuu Bahar Daarii dhufe. Gadaa inna as gaddaa diiniin ujjeesisaa ture nuu dhufee jira. Irraa baafannaa gumaa hin murannaa hin dibannaa jedhanii akkasittuu itti qophaawan. Garuu bombi dho'e kanam tokkollee ijjeesee jedhamee dubbatame. Lakki bombiin hin dhoone laaptooppittu dhohee jedhame. Laaptooppittu dhohee jedhama. Wanni Oromiyaa keessattuu tayaa jira tokkin. Yoo mukii tokko baalii tokko muka irraa bu'ee sokorsellee ka Oromiyaa silaa taate waaqa lafattu wal tuqa lafattu sochawa. Zaranyochi እንዲያረጉ faashistiin akkas tahanii tsinfenyaan kan godhe Jawaar Mohaammed Manidhaa irraa kan goosise Baqqalaan kana goosise qiyaaman dhaabatte Armaagedoon dhaqqabe. Wanni Oromiyaa gubbaattu tayaa jira. Dajjaal dhufe googmaan goognu nyaate. Akkasittu dhiyeessan waan Oromoo. Lafa warra biyya keessummaa mootummaa Amaaraa bakki isaan walgahii obboleeyyanummaa Oromoo Amaaraa dhufanitti maqaa takka warra maqaa Oromoo dhaabate dhufu.
bombiin itti dhoohutti kabaja dhabanii qawwee eegdota isaanii irraa guuramatti bakka isaan itti salphatanitti wanni kun ka ta'e miidiyaan biyya isaanii hin gabaasu, OPDO'n hin dubbattu. Sanga kolaafame OPDO'n harka kolaasi deebi'ee arraba. Ammallee borillee warrum kana kadhattee gunattee jaldeemti. Kunin sila oduu OPDO'n nama qalbii qabaatee mata qabaattu taate the final straw, the last straw. Harmaan duba Oromaara wanni jedhame diraamaan sun hin barbaachisu. Rabbitti OPDO baasee malee warri kun sila rashaname dhabe. Akka Saaminuu Tsiggee, Izez Waasee, Migbaaruu Kabbadee, Ambaachoo Mokkonnin godhe jilli Alamuu Simee tahee ture. Odoo OPDO'n warra sanachittu rashante taate fitte dhiifama biltsiginnaan Amaaraa fitte har'a sila Oromoof Amaarii dhiigaa walii lolaasuu deema. Biyyi san keessa bala guddaa dhalata. Hammeenyi guddaatu ta'uu deema. OPDO'n obsii haga obsaan qaba. Obsii daangaa darbee jira. Utubaan mana haqdhiibaniif haqdhiisanittu jira jedhan. Warra Oromaaraa jedhamu warra Amaaraa kan kadhattee, gunattee, hudduu arrabdee, jala yaatee waan hin godhiniif hin jirtu OPDO'n. Warri kun jechuun diinummaa malee waan biraa irraa argachaa hin jiran. Maali amalii impaayirii? Impaayiriin beekamtii si hin kennitu. Warri kun warri yaada impaayirii qabu. Impaayiriin si liqimsuu fedha, si balleessuu fedha, si barbadeessuu fedha. Akki namattu beekamtii si kennu miti, akki namattu akka ati jiraattu hin fedhu. Impaayiriin. Tigree fi Amaarii lachuu Oromoo diina jechuu dandeenya. Ilaalcha siyaasatiin Tigree odoo hin taane warri Tigree keessa bahe fi warri Amaaraa keessa bahe lachuu diina Oromooti. Lachuu amala impaayirummaa ni qaban. Impaayiriin Tigree indirect kolonii akka jechuun impaayirii Ingiliza fakkaata. Indirect rule nama keetiin si bulchanii aadaa kan keen tuqanii eenyummaa keen balleessanii horii kan keessattuu nambisan si saaman. Waan ati qabdu hundinuu kawarraatiif. Ati akka bakka boojuu tokkottu si ilaalanii nama keetu si bulcha, nama keetu si tumsiisa, nama keetu si hiisisa, nama keetu si ajjeesa, nama keetu afaan kan kee dubbata. Nama kan kee walittuu kaasanii qoqoodanii waliin si bulchan. Impaayiriin Amaaraa kallattuma warrumaan si bulcha. Yoo dandahee guutumaa guututtu saamichi horii ka Tigraatiin wal fakkaata akkuma tokko. Guutumaa guututtu lafarraa si balleessa. Genocide. Harma muraaf akka muraa aanolee calanqoo. Uummata Oromoo miiliyoonii hagamii fixee ka jedhamsan. Completely wipe out si godhe. Annihilation. Complete destruction. Maal jennaan impaayiriin kun namaa miti laf barbaada. Ati jechuun resourceedha. Garba godhe si gurgurata. Hojii humnaa labor sittu fayyadama. Biyya si baasa, biyyi sirraa fudhata. Ati jechuun akkuma chaatil akkuma horiitu si ilaala. Yoo barbaachisa ta'ee lafirra si barbaadeessi dhabamsiise. Genocidal poolisiin isaa. Bakka ati lafirraa hin banne guddattee jirtutu eenyummaa kan kee balleessa, si balleessa. Aadaa kee balleessa, afaan kee balleessa, eenyummaa kee balleessa, seenaa kee balleessa. Imaammatiisa assimilaasiyoon. Kolonii biyya Fireenchii wal fakkaata. Ka Amaaraa immoo ka Fireenchii illee ala. Ka Fireenchii jechuun waa irraa baratta. Aadaa addaa. Qarooma jechuun saayinsii fayyaa. Sirni barreeffamaa. Haqteetti walqixxummaa hin amana.
Pirinsippiloota ittiin amaltu jira. Pirinsippiloota warraaqsa buurjuwaa French kataan walqixxummaa tokkummaa obboleenummaa waan jedhutu jira. Pirinsippiloota akka ta'ettu ka Itoophiyaa kanallee hin qabu. Garbicha si godha, si balleessa. Waan amala impaayirii kana ka impaayiriin si liqimsu malee si balleessu malee si ijjeessu malee waan biraa hin beekne OPDO waan kan hubattee hin jirtu. Inumaayyuu ilaalcha impaayirii olaantummaa Itoophiyaa jedhee ka impaayiriin hundeeffate sanfaadhaan deema. Falaasama diinaa, falaasama si liqimsuu fi si balleessuu fi dhaabbate. OPDO'n yoo qalbii qabaattee rabbi qalbii warraa kenne taate badii warri dalaggadin dhiyaatu. Uummata nafxanyaa kana gammachiisuuf yakkii warri Oromoo irratti hojjate daangaa hin qabu. Garuu nafxanyaan Oromoo qofaa miti kasiin jibbitu balleessuufet OPDO warra meeshaa ta'uutti jiru kan biltsiginna Oromiyaallee balleessuu barbadeessuu barbaade argaa jirtan. Argaa jirtan. Namni takka waan kan jalaan afaan dhaawataan dabaree isanitti deema. Hardhe Jawaar jennee dubbanneedha. Lamma Magarsaa jennu malee bor Abiyyi bor warruma jechuun Amaareenyaa dubbataa. Warrum Oromoo dubbataa ka Amaaraa ka Oromiyaa keessa jiraniyyuu hin dhiisan jechaa baane. Addisuu Araggaa Fiqaaduu Tasammaa takkallee warra kan jalaa hin baatu jechaa baane. Warri afaan Oromoo dubbatan ka Amaaraa Oromiyaa keessa fudhatanii maal warri kun warri waliin dhiisne. Warri waliyyuu mararfan. Warri Migbaaruu Kabbadeefaa, Izzazuu Waaseefaa, Ambaachoo Mokkonni warri wal nyaata. Aadaa dhiigaa walii dibuu, dhiiga walii buusuu, dhiiga walii dibachuu, aadaa wal murachuu, aadaa mergaan galanichuu wal ijjeesuu qaban. Falli OPDO wata akka qofa. Warri kan jala bayaa. Warri kan jala if bilisoomsaa. Warri kan malee yoo mataa qabaatan aqli qabaatan biyya bulchuun hin danda'ama. Warri kan malee. Warri kan malee biyya hoogganuu ni danda'ama. Akki gaariitu danda'ama. Tafaa Jawaar Muhammad man hidhaa baasa yaadoo barbaadanii yaada dhabdan. Baqqalaa Garbaa man hidhaatii baasa hidhamtoo siyaasa man hidhaatii baasa. Oromoo wajjin dhaabbadha. Sabaa fi sablammii wajjin dhaabbadha. Yaadi warri yaada hin qabu. Yaadi warra du'a moofaa duubatti hafaadha. Hin sodaatina. OPDO'n wallaala waan qabdu wallaalaaf jecha warra kanaaf sagatti. Nafxanyaan odoo waan tokko hin qabne waa hunda qabnaa jedhee warra amanu. OPDO'n warri waan qabu qabaachuu hin beekne. Warri nyaatarra taa'ee beelawaa. Bishaan keessa taa'ee dheebotaa. Warri waan qaba hin beekne. Warri waa hunda qabu ka garuu waan qabu hunda of dhoowwe. Jawaar hiitanii fi OMN cuftanii fi Tigraayitti duultanii fi isin hin galateeffanne warri kun. Silaa odoo ta'ee Bahar Daaritu san fixuuf turan. Kanaaf wanni nu jennu ammallee aduun hin dhiine. Aduun guyyaa. Garuu dhiyuu deemuttu jirti. Aduun dhiyuu deemuttu jirti. Badii kanarra deebi'uuf ammoo carraattu jira. Kan caala diina gammachiisuuf hin carraaqinaa. Appeasement will never work. The policy of appeasement. Waraan addunyaa lammaffaa ilaalaa. Hitler gaaf dhufu. Czechoslovakia weerar, Poland weerar itti dhiisan. Nuuf hin dhufuu jedhanii Ingilizaa fi France. Austria weerar, France weerar, Ingiliz bombiin dhahuu jalqabe. Argitanii maalidha? Naatsidha, faashistiidha. Nagaa hin beekan. Warri kullee warri Amaaraa kun faashistii OPDO na jedhu malee faashistii warra. Nagaa hin beekan. Waa hunda liqimsanii balleessan malee gammachuu hin qaban. Maal barbaadanii yoom barbaadanii nama beekin jiru. Dubartii ulfaasan.
Kanaaf Opiidoo dhaamsi dhaamnuuf waan kanarraa waa baradhi hidhamtoota siyaasaa dabaan hiitan Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa hunda gadhiisa. Filannoo kanaan duratti uummata Oromoo dhiifama gaafadha. Warri qabame hunda gadhiisa. Warri kunini gaafa tokko akka Saaminoo Tsiggee, Dr. Ambaachoo fa'a, Izaz Mokonnin fa'a, Izaz Waasee fa'a, Megbaaruu Kabbadee godhi isin godhuu hin oolu. Yoo ammattu barattanii jala hin galle. Yoo ammattu hubattanii jala hin deebine. Gaafa tokko badii hamaatti Itoophiyaa keessa dhalachuu deema. Of eeggadha isin jechuu barbaanna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kaarraa kan isin biraan geenye akkanuma fakkaataa waan daawwattanii hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa. Nagaan nu oola, nagaan nu bula.